Egan biyya bahe waggaa jaan kana keessatti abbaa manaa kiyya malee dhiiraa wajjin hin ciifne ta'e kakuu hundeessaa? Wish ma'anat kakuu. Kakuu ma'anaa siin beektame? Sirriitti hin beekaa tabbaa. Namni isa kadhate namni si dirqisiisee hojii raafa dhagatiin dhuftee? Injir. Sokke waggaa jaan kana keessatti nama takka wajjin ciisee beeku jira kadhume? Akkamiin jeeqaa dhalatti meeqan jeeqaa? Nagee ammaatii tiyyan galchin takka namni wajjin ciifne jiru. Nagee ammaatii tiyyan galchin takka nama wajjin ciisne. Dhalaa keenya hedduu jira waan akkanaa daleetu. Maal jettan? Ishiin takka afaan ollaa kiyya waan ati reefu jette san siimuun hin dandaasi galee munaan anaa fi manni munaadhaa walitti ollaadhaa. Okay. Tam qalloo tam ta'uuddu as qabisan mootaan. Kunoo sana laa ta'udduu nutti as garagalte tan. Okay. Hayyee. Ganda keessanii? Ganda boo ganda baati gandatti fiigee arge lixaa seen arge baasee isaa walitti dhufnaan. Munaani arabni viidiyoo irraa waraabe suni ganda keenya. Ta'uuddu sirratti sigaaraa dhaabsisu sun tamii lokoddaan qabanii udduu keessatti akka sigaaraa godhan sana. Sigaaraa irra dhaabsanillee nagarreen viidiyoo bichaan arge viidiyoo irraa waraabe arabtichi munaa carcarjee. Viidiyoon bara 2024 asirra deemaa turte bara. Dabbaal hin garree. Sammalee sigaaraa irra dhaabsanii nagarreen. Laa sigaaraa irra. Dhugaa lukkuu jira, ruuzaa jira, dhalaan waggaa suudii dheekee waggaa takka waggaa lama kaafattee belbel akkasii ati waggaa afurtee kam kaafachuu diddeef? Maaltu nama baalagummaa biyyumarraa fidata. Laalee baalagummaan biyyumarraa dhufti namni amalumaa wajji qaba malee waan guyyaa keessaa fidan hin qaban. Okay. Anuma alhamdulillah guyyumaan hin qabne. Ha? Laal dabbaal waa takkaan siisee meeshaa Koi irraa bitan dhabbaa bukkee koi. Egaa akka beekatan lakkisa. Obboleettiin teenya dogongora dubbatte laali. Koi irraa bitan dha. Ayya bitan. Okay, gifti. Ati immoo waggaa afur girtaa waggaa afran keessatti akka namni harkaan qabatee kakattaa? Ni kaadhee. Kakuu waan isin taatanii beektame garuu? Wallaahi hin kakadhe. Dura maanaa kakuu sii galee mi dura? Wayi ani tal muslimaa asimaafin hin beekne maanaa. Tayyib. Haqara biimtee rabbi dhaabbachuutu sii jira moo haqattee jiruu ta'e balleessuudha sii jira? Obboleessa kiyya ani egaan jaarsa kiyyaa daddabee dhiirri harkaan yoo harkaan na tuqaniin kakadhe. Kitaaba fidadhee. Harkaan na tuqu gaattu. Harma faasa qabachuu inoo karaa lubbuu minaan kana maanta moo akkanumatti si qabachuu normaal. Jechuun normaal egaa faamilii hojii galtaa mana keessatti amma anu waasitti anammas dhalaa jira dhiiraa jira inoo asitti nyaata nyaannaa bishaan wajjin duunaa karatti wal bira dabarraa inoo harkaan wal qabachuun si normaal kanan baanu waan qabannaa isa kaan saniin baana malee. Qabannuma saniin baanaanillee. Okay. Ayyee ani nannaqu siin kakachiisaa sirri kakatta. Yoo kakatte haadha tantee jiru tantee obboleeyyan kan kee azaraan mazrii kan kee hunda balleessite. Rakkoon qaba. Xaaraa qabdaame? Waan sobaa taate. Xaaraan qabdaame? In qabee xaaraan alhamdulillah. Egaan biyyaa bee takkaa dhiirri na tuqeen beeku nagaan biyya nan galchin jime. Ani eegaan biyyaa bee fi eegumaan jaarsa kayyalleedhaan addaan bee takkaa dhiirri harka na tuqeen beeku rabbi nagaan haadhatti jennan galche. Okay, cepat. Haa. Nagai, dabbaan waan siima. Dabbaan nagai waan sabboontu dabbaan eeggadda sabboontuu fi dhalaalee nam sadii moo afurtuu laayivii waa haasa'u jiran beekte. Yaa. Jabda beekte miyyoon tuni nama ajaa'ibaati duuba wallaahi. Akkuma amma kakatte kanatti waan ijoolleen oomaan irraa kaasteeti waan itti jirtu kana wahuma akka ati reefu himu jirtu kana haasa'u jiran beekte. Mana yooni si hime ijoollee sana amma maqaan dha'u malee ni beektaatu ijoollee dhalaalee sana amma wajji osoo haasaniiti waan isin himtan kana sharmuutummaa isin himtan kana aan takkaan agarree biyya arabaa isin jirtan tan wal addaa jirra jetteeti itti himti tunu jechuudha. Mahamad adeemsisa. Ana Austraaliyaan jira. Okay. Austraaliyaa keessatti dhalaan Oromoo ta'an akkana daleetu ni jirti. Astaghfirullah wallahi takkaan agarree hin dhageenyes nuti biyya tana nuti dhalaanuu waliin agarru waan si ajaa'iburra dhiirtii fakkeenyaaf amma sargii yoo dayte dhalaa fi dhiirtii. Okay. Oromoodhaa miti akkuma biyyaatti Austraaliyaa keessatti bakki itti dubartii maallaqa kafalanii hojiin dhiisan jira moo hin jiru? Sun gaa biyyatti faranjii waan akkanaan dhabdu gaa numa qabdi nuti hin beeknu malee hin dhayinu malee.
Okay, mana san keessa namni bitamu dhalaan Oromoo bituu ni dandeessa ani argatta Oromoodha mallaqa. Akkam booda dhageenyaan bakka kanaa dhaqeetis hin beeku bootas addan beeku Oromoonis bakka kanaa hin yaadu akka mataa biyyatti. Okay, itti fufi yaa ta'e. So maal jechuu fedheeti ijoo biyyoon tun dhuga baanti waan ishiin jette kuni. Wallaahi billaahi jechuudha. Laakiin garuu warra magaalaa taane jechuudha. Laal gartee kaayyoo isaanii kan dhufaniif san duuba ka'anii. Warra magaalaa ta'uu qaama isaa gurgurachuu baaree saba. Yaa gaa isaan biratti akkas amma hariifa jechuudha. Amma isaan akka isaaniitti akkam nuun jaannuti badaa oolaa warra maarree kana nu gurgurannaa nuun jaannuti warra akka keenya warra mana madaamii keessa taa'u waan. Akkasuma nu gurgurachuu danda'an laakiin isaaniif warra magaalaati. Okay, Itti baay'attummaa fakkaatti malee. Yaa. Okay, fagaate walumaa galatti waan takka qofa isinitti men anis gabaabsee bahaa. Namni waan akkanaa keessa harka qabdan takka immoo wantoota akkanaa hojii godhattanii rabbi sodaadhaa farshoon dhuginaa dhugaatiin dhuginaa hin machaa'inaa qaama keessan hin gurgurinaa fayyaa qabdanii gabbaa dalagadhaa hojjedhaa carraaqadhaa nyaadhaa sagaggaalummaa badiirraa sheexaanummaarraa toobadhaa rabbii keessanii baqadhaa isinin jennaa didee warra as keessatti argame jiraannaan maqaa keessan maqaa faamilii teessanii iddoo dhalootaatii fi qabiilaa teessan suuraa keessan normaalaa fi suuraa isin qaamatti gurguratan san baafnee raasoon keenya hin hafu kun immoo waadaadha. Hojiin kun keessattuu Saawudii keessatti akkaan hojjetama. Miseensa hedduu qabna, caasaa hedduu qabna, akkuma ammoo osoo asirra jirruu dhalaa 20 ol finnee mul'ifne 500 yoo ta'e finnaa warra amma finne kana immoo duduba isaanii deebinee maatii isaanii hanga qabiilaa isaaniitti deebinee barnoota hawaasa bal'aaf akka inni ta'u ni hojjenna. Warri kanarratti dhifama warri kanarratti waa'ee daabboo waa'ee dhalaa wal qaaneessu wal satta'uu jettan I don't know. Wal qaaneessuu miti kuni. Laa kanarra wal deeggaruun hin jiru. Wanni akkas jaamu jiru. Lammaffaa immoo ni beektaa dabbaan. Wanni takka dhaabuu waa takka. Kuni tarkaanfadhu haroo maan kanas gad tarkaanfadhu. Kuni wal qaaneessuu waan jaamu miti wal satta'uu waan jaamu miti. Oomaan ijaan bakkee hamtuun boo oomaan. Wal satta'uu. Jibdi dabbaan. Oomaan duraan nagaya oomaan amma badde. Walirraa baasa hasawa. Dubbaddaa yalla. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daraartuu eessi jirta kakattu malee sin qeeballooti yoo biyya arabaa keessi jiraatte. Cumaanuu guyyaa keenya kan geemaatis dabarsi dabbal guyyaan geemaa. Geemni kiyyaalleen guyyaa 12 qofaa I think yaate torbaan tokko waa itti hafe jechuudha. Agasii akka nurraa dhabne isiniin jenna. Abbaa qubee yoo kutan dhaloota kanaaf gorsa lafa kaa'e akka gorsaatti waan jettu. Abbaa qubee kana foloo. Dhaloota kanaaf gorsiniin lafa kaayu ani nama akka tasaa ta'ee uummata arabaa kana waliin illee haga tokko nyaadhee beeku. Laala amma sagargaalummaan biyyoota arabaa kana keessa deemtu fi warri westernii kun xiqqoo wal dhaba. Arabni sagargaalummaa badaadha. Araba jechuun namni akka arabaa badaadha addunyaa kana hin jiru by the way. The most disgusting people. Dhugaan siimaa beeku. Arabni carraa harkateetti nama fayyadama. Okay, so amma carraa kanarra dhaabbatee uummata Oromoodhaa shamarran Oromoodhaa keessaa shamarran Oromoodhaa kan jiru irraa jijjiiru biyyarraa deemu kana carraa kanarra dhaabbatee irra guddaan ijoollee Oromoo ta'an amma asirraa kana jettu tuni warra ijoolleen baratiin amantii Islaamaa hin beekne amantii ibin Quraanumaa yookaan iskuulumaa deemtee hin beekne so warroota kanaa kana gartee sammuu sabbaquu yookaan gartee sammuu waan godhuun gabaabduudha. Ammoo gaawwanni kuni community jabduu sila Oromoon qabaattee Oromoon rakkanan taatu jechuudha. Saniif amma fakkeenyaaf biyya tana keessatti North America keessatti dhiirti biyya tanaa yeroo waan akkanaa tana namaa waliin olii qaqqabdu biiziidha namni zaa 16 dalagata zaa 8 dalagata dhaabbatee gala biizii namni waama tanaa yaadatu hin jiru jaarsaa fi jaartii fi ilmoon wal arguu hin dandeessu biyya tanatti inaa jiru so biyya arabaa wanni arabni irra guddaan hin dalaguun beeytanii taa'ee nyaata namni taa'ee nyaata nyaanni arabaatii fi nyaanni addunyaa biraatti wal adda jira nyaanni arabaadhaa nyaata gaanaati gaana nama akkasa nyaanni biyya arabaa yoo firraati keessitee soommanaa nyaatte malee we live with Arab people araba kana waliin jiraannee beekna sanii fi isin jenna dhaloonni keenya wal etoon sodaanne abaluu waan anjaadoon sodaanne nama tokkicha badii balleessu hawaasa bakka bu'ee gadi baaftanii yoonii fi gartee akkanatti xiinxalaa deemtan akkana sablisaa deemtan dhaloonni boodaan dhufu ittiin dabruun jira kalaaqqate bira kute dhaloonni boodaan dhufu immoo ittiin dabru maaliif namni tokko nama si duraan laallate namni si duraa yoonii fi ala waan badin salleen ala bahee hawaasa biratti jibbamaa ta'e
Kabiraa dhufeen seenu jechuudha. Amma wanni Oromoon akkanatti keessaa shamarran Oromoodhaa baxaabbatamanii biyya Arabaa kana keessa jiranii malee shamarran Oromoodhaa kan akkanaa dalagaa jiru kana namni ala gabbaasan jiru. Dhiira Oromoo kan akkanaa dalagaa jiru kana namni ala gabbaasan jiru. Sanii fi haalli kun Oromoo keessatti gadhaantummaa ta'e ijoolleetti xiqqoo waggaa 15, waggaa 14, waggaa 13, waggaa 18 biyyarraa yaasanii aramni itti taphatee jalaa fi gubbaa waliin banee gadhiisaa jechuudha. Sanii fi wanni kun dhoorkaadha. Dura dhaabbadhaa haga dandeessanitti. Galatoma. Fayyaa ta'e ulfaat galatoomii kaafe wala garraa fayyaa ta'e. Okay, daraartuu eessirta? Saudi dan jara. Fiidiyoo bane suudii jiraannaan qoratamuu qabdaati. Qophiidha. Qabda amantummaa birraa? Wayya fakkaata. Mee jawala ka sirreessi? Masarro ini ya. Yaa cuftee garte fiidiyoo bane. Bulan dume? Sudi irta? Bulan. Waggaa meeqa? Waggaa meeqa sudi irta? Waggaa afurfanta. Heerumtee? Jaarsa qabda amma? Enggak. Amma saati kan jaarsa qabdu? Waggaa afur kana keessatti heerumte wan heerumneeti? Heeruma. Oh, maal daleete? Dalagaan tee maal? Mana nadda fooda. Mana maal? Mana rafaare. Mana Arabaa moo mana kaabinee, mana qamaatii, mana maal maalii, mana bunaa, mana kam? Lah mana ijazaan qaban akka talabaati mana marabaatin ta'a. Ijoollee ni qabdaati? Efan jaafaan bebe. Dhalte? Daa'ima qabdaa? Enggak biasa. Jechuun numa heerumte malee ilmoon godhanne isa akkasi? Tayyib. Eega sudii dhaqxe waggaa afur abbaa manaa keetiin malee dhiira biraa wajjin quunnamtee kan qabne kaakuu ni dandeessaa? Hin danda'a akka ajaa'ibatti. Kaakuu waan inni ta'e beektaa garuu dura? Sirriitti. Ifiin jaalattee dhuftee yoo namni si kadhate takka namni dirqee na si fide jiraa? Hin jiru. Maanaa kaakuu ni beektame? Sirriitti hin beeku maali ijoollee isa biyyi na seete mana guddaadha. Okay. Xaara qabdaa? Nan qabee. Wallahi billahi egaa sudii dhufe dhiira takka wajjin ciiseen beeku nagaan maatii kiyyan galchin jebe. Jaarsa kiyya malee yoo inni guyyaa tokko dhiiraa wajjin ciise harkan edunaa kana rabbii nagaan nan bulche. Haadha tiyyatti nagaan nan galche. Cufadhu qulqulluudhaatti. Okay, warra waan akkanaa dalagu maal jettan? Warra waan akkanaa dalagu akka walitti nu qabdanii dhalaa soodiitu baala keedhaan hin jenne saaxiluura qabdan hin caala akka mataa hayyatti. Fayyaa ta'e ulfaadhu. Nagaan buli. Hikmaa eessirri taate? Yeroo dambaan. Itoophiyaa irraan ati maal rakkoo miti. Taaptaa godhate. Okay. Eenyu dhaatu hafee. No, live irraa bahuuf hin deema. Kalas. Nama natti hin galchina. Bahuuf hin deema. Bahuun barbaadu jira. Isa takka natti hin galchina ulee. Bahuun barbaadu jira. Dabbaan ogaa fixatte anis. Okay, ayya. Eenyudha biik ta'ettu? Eessirri taate? Suudiin jira. Bane kaameraa. Hayyee. Saatiin qabu ta'e. Anoo dabbaan. Ni argamaa? Ni argamte. Maashaallah. Beekaatee suudii isa akkasuma ta'e. Rakkoon qabna. Okay. Suudii waggaa meeqa jirti? Waggaa 6. Waggaa 6. Jaarsa qabdaa amma? Hin qabu. Waggaa 6 kana keessatti heerumte? Daa'ima ni qabda isaa? Hin qabu. Maal abbaa manaa wajjin turre? Xiqqoo hojjetee ni adda baana. Hangasitti hin qabanne reelmoo? Lakki. Okay. Abbaa manaa amman qabdu isaa? Maal daleeti ati? Inoo mana Arabaa. Mana ijaazaa namaa wajjin galta moo qofa galta?
nama wajji